Bitootessa afur 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Lammiileen Oromiyaa keessaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara 90,000tti dhiyaatu jedhame. Itoophiyaa keessatti immoo kitila 3 ol. Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti baay'inni namoota qe'eef qabeenya isaanii irraa humnaan buqqa'anii jiran 800,000 fi 981 dha jedhame. Erga bara 2019tii baay'inni namoota biyya isaanii keessaa osoo hin jaallatin qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an dabalaa dhufeera. Biyya kanatti bara 2019 keessa lakkoofsi warra qe'ee irraa buqqa'anii kitila 3 ture. 2020 nama kitila 3 fi 900,000tu buqqa'e. Dhuma bara 2024 ammoo lakkoofsi kun gara kitila 3 fi 300,000tti guddate. Qorannoon ba'e akka agarsiisutti bara 2021 keessa namootni qe'ee irraa buqqa'anii kitila 4 fi walakkaadha. 2022 keessa gara kitila 3 fi 100,000tti irratee kan ture yoggaa ta'u 2023 keessa ammoo dabalee kitila 4 fi 100,000 ga'e. Dhuma bara 2024tti namoonni biyyuma keessatti qe'ee irraa buqqa'an kitila 3 fi 300,000 dha. Namootni akka malee baay'ee kan keessatti buqqa'an Oromiyaa fi naannoo Somaaleeti. Somaalee keessaa namootni kitila 1 fi 93 fi 745, Oromiyaa keessaa 800 fi 81 fi 943tu buqqa'e. Isaanitti aanee Tigraay keessaa 800 fi 78 fi 325, naannoo Amaaraa 100 fi 74 fi 608 akkasumas Affaar keessatti 81 fi 791tu buqqa'e. Sababni inni guddaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqisu rakkoo nageenyaa yookaan lola yoggaa ta'u innis harka 67 qabata. Inni kaan caama yookaan hongee walitti bu'iinsaa fi jijjiirama haala qilleensaatiin kan buqqa'anis jiru. Kaleessa naannoo Affaar aanaa Daaloolitti lafti kirkireera. Qabeenyarras miidhaan qaqqabeera. Naannoo Affaar godina Kilbaatii aanaa Daaloolitti kirkirri lafaa Reekter iskeelii 5.3 galmaa'ee mudachuun Yuunivarsiitiin Finfinnee beeksise. Kirkirri lafaa sun magaalaa Dukwaa irratti kallattii kibbaan fageenya kiiloomeetira 5 irratti mudachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan ji'oofiiziksii, saayinsii hawaasaa fi astiroonoomii Dr. Eliyaas Liyaan faanaa Dijiitaal Koorporeeshin natti himaniiru jechuun baaseera. Kirkirri lafaa mudate kun manneen jireenyaa fi bu'uuraalee misoomaarra miidhaa qaqqabsiisuu ibsaniiru. Hawaasni of eeggannoo barbaachisu akka taasisan Dr. Eliyaas hubachiisaniiru. Uggurri dhaabbilee siivilii 4 mootummaan irra kaa'ee ture kaafamuu Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa beeksise. Uggurri abbaa taayitaa dhaabbilee siivilii Itoophiyaa ji'oota dura dhaabbilee siivilii 4 irra kaa'ee ture bitootessa 3 2025 kaafamuu Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa beeksise. Dhaabbileen siivilii uggurri irraa kaafame kunneen giddugala dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii kaard ogeessota seera mirgoota namummaaf mana maree mirga namummaa Itoophiyaa fi giddugala falmitoota mirga namummaa Itoophiyaa ta'uu ibsameera. Koomishinichi abbaan taayitaa dhaabbilee siivilii fi dhaabbileen siivilii ugguraman waliin irra deddeebiin marii taasisuun dhimmichaaf furmaata argachuuf hojjechaa akka ture yaadachiiseera. Baatii sadaasaa darbe giddugala dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii kaard waldaa mirgoota namummaa Itoophiyaa AHRE fi ogeessota seeraa mirgoota namummaa LHR gochaalee dantaa biyyaa miidhanii irratti hirmaatan jedhamuun ugguramanii turan. Ji'a tokko booda muddee 11 2024 abbaan taayitaa dhaabbilee siivilii Itoophiyaa uggura dhaabbilee siivilii 3 irraa kaasuu xalayaadhaan beeksiseera. Haa ta'u malee uggurri kun erga kaafamee guyyoota 6 booda muddee 18 2024 dhaabbilee lamaan giddugala dagaagina mirgoota dimokiraasii kaardii fi ogeessota seeraa mirgoota namummaaf akkaataa akeekkachiisa kanaan dura kennameefiitiin tarkaanfiiwwan sirreeffamaa hin fudhanne jechuun irra deebiin ugguruu beeksiseera. Akkasumas dhaabbileen lama uggura kanaan duraa irratti hin turre. Mana maree mirgoota namummaa fi giddugala falmitoota mirgoota namummaa Itoophiyaa ugguramuun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa uggura dhaabbilee kanneen irratti qorannoo mirga namummaa bal'aa geggeessuu eeruun argannoo irra ga'ee fi yaadasaa qaamota dhimmi ilaallatuuf qooduu ibseera. Tattaaffiin Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kunis bu'aa argamsiisuun uggurri dhaabbilee hawaasaa siivilii 4 irraa ture bitootessa 3 2025 kaafamuu eeruun dhaabbilee siivilii adeemsa kana tumsan dhaabbilee mootummaa fi dhaabbilee hawaasaa siivilii 4 galateeffateera. Lammiileen Itoophiyaa Taayilaanditti qabamanii jiran gara biyyaatti deebisuuf hojjechaa jira jedhe mootummaan. Lammiilee biyya kanaa kan hojii barbaachaaf gonfamanii biyyaa ba'anii Maayinaamaar keessa dararamaa turan erga harka baafamanii booda gara Taayilaanditti ce'anii achi kan jiran jiru.
Isaan sana gara biyyaatti deebisuuf gareen tokko gamasitti ergamuusaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Ministeerichi namootni humnaan isaan qabatee hiraarsaa ture jalaa ba'anii 246 ta'uu ibsee mootummaan Taayilaand gara biyya isaaniitti akka deebisuuf gargaarsa nu gaafachaa jira jechuun beeksiseera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Nabiyaat Geetaachoo akka jedhanitti gareen dippiloomaatota mootummoota Itoophiyaa biyya Hindii irraa gara Taayilaand deemanii eenyummaa jaraa paaspoortii isaaniin adda baafachuudhaan gara biyyaatti akka deebifaman taasifamuuf jiru. Itoophiyaan Maayinaamaarii fi Taayilaand keessaa imbaasii waan hin qabneef kanaaf imbaasiin Jaappaan keessa jirutti mootummaa Maayinaamaar waliin hojjetamaa jira jedhameera. Naannoo Somaalee keessatti malaammaltummaa fi hanna ija baasitu jira jedhe dhaabbanni siyaasaa morkattu. Naannoon Somaalee rakkoo bulchiinsa gaariin dhibuu hannaa fi kachachala hamaa keessa jirti. Firaan wal guddisuu hannaa fi malaammaltummaa akkasumas ijaarsa pirojektoota irratti saamichi guddaatu godhamaa jira jedhe paartiin Federaalistii Somaalee. Ijaarsi pirojektoota hojiin eegalamee osoo hin xumuramin bara dheeraa lakkoofsisuu maallaqa hatuu fi bulchuu dadhabuun naannicha keessaa sadarkaa hundaarra jiran kun immoo qabeenyaa qisaasee uummatni tajaajila maluu dhabuun guddoo isa aarseera. Ijaarsi bu'uuraalee misoomaa eegalaman yeroo qabametti xumuramuu miti. Innumti xumurameera jedhamee eebbifame illee bakka hedduutti hojii hin eegallee jedha paartichi. Maqaa argachuuf ijaarsa hin xumuramne akka xumurametti fakkeessuun kan eebbifame hojii hin galle keessaa tokko pirojektii bishaan dhugaatii magaalaa Qabridaar kan qarshii kitila 500 fi kitila 20tti ba'edha. Karaan godina Shinillee, Koraahelee fi Jaarar akkasumas ijaarsi riqicha aanaa Qubbii keessaa yerootiin xumuramee tajaajilatti galuu hanqachuuf akka fakkeenyaatti dhaabichi kaaseera. Naannoo Somaalee malaammaltummaa fi ijaarsota xumuruu dhabuutiin yeroo dheeraa warra kumataman jiran keessaa tokkoffaadha. Kanaaf kachachalli pirojektoota keessa jiru malaammaltummaa warra siyaasaa fi caasaa mootummaa federaalaa hundaa jiru akkasumas dhaabbilee ijaarsaaf fuudhan biratti kachachalli mul'atu akka qoratamuuf paartichi gaafateera. Sudaan keessatti daa'imman hidhattootaan gudeedamaa jiru jedhe mootummootni gamtoomanii. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii Sudaan keessatti daa'imman waggaa tokko dabalatee ijoolleen xixiqqoo dubaraa fi dhiiraa balaa gudeeddiif saaxilamaniiru jechuun beeksiseera. Jaarmiyaan daa'imman gargaaru UNICEF bu'aa qorannoo isaa har'a baase keessatti erga jalqaba bara 2024tti Sudaan keessatti ijoollee xixiqqoon 200 ol humnaan gudeedamaniiru. Daa'imman waggaa tokko dabalatee ijoolleen dhiiraa fi dubaraa warra qawwee hidhataniin dirqiin gudeedamaa jiru kan jedhe jaarmichi gudeeddiin akka tooftaa waraanaatti hojiirra oolaa jira jechuun himate. Silaa eeggatiin taasifamuu fi kan ture daa'imman irratti waan akkasii raawwatamuun isaa yakka seera addunyaa kan cabsedha jechuun gabaasa isaa keessatti ibseera. Haga yoonaa gochi yookaan yaaliin gudeeddii ijoollee irratti ta'ee 300 ga'eera. Yakki sun kan irra caalaa hammaatu magaalaa Kaartum godina kibba Kordofaan Daarfurii fi Daarfur dhiyaa keessattidha. Hooggantuun UNICEF Kaatiriin Ruusel daa'imman waggaa tokko loltootaan gudeedamuun silaa nama hundaatti akka dhaga'amu qabu yaadachiisanii gareen jeneraalota wal waraanaa jiran lamaanuu seera addunyaatiin akka bulaniif ijoollee fi daa'immaniif eeggitii akka godhaniif gaafataniiru. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan deeggarsa waraanaa Yukireeniif kennitu adda kutuu beeksifte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp deeggarsa waraanaa biyyattiin Yukireeniif kennitu guutummaatti akka adda citu murteessuun ibsame. Yukireeniif deeggarsa meeshaalee waraanaa, tumsa maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa taasisuun gita kan hin qabne Ameerikaan deeggarsa kana yeroof dhaabuu White House beeksiseera. Qondaalli White House akka himanitti pirezidaantichi nagaa buusuu irratti akka fuulleffatan ifa. Michuuwwan keenyas galma kanaaf akka kutannoo agarsiisan feena. Yeroof deeggarsa dhaabnee qorataa jirra. Tarkaanfiin kun yoo furmaata fidateef ilaalaa jirra. Erga Tiraamp White House seenanii tarkaanfiiwwan hedduun saffisaa kanaan dura hin baramneen fudhatamaa jiru. Haalonni saffisaan jijjiiramaa jiru. Mariin Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zeelenskii gidduutti White House'itti taasifame waliigaltee malee xumuramuun ni yaadatama. Ameerikaan waggoottan 3 darban waliigalaan deeggarsa waraanaa doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 75 tilmaamamu Yuukireeniif kennuu Reuters gabaaseera. Egaan daawwattoota keenyaa oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.